baga nagayaan dhuftanii baga nagayaan dhuftanii baga gammanillee baga dura sharri rabbi nurra haa qabu waan nurra haa qabu yaa akkana amma gammadumaafuu akka dubbadhullee beeku takka gammadaa takka nayaa waan isi yeroo malee isi tabummaan nafte dhuftuu gammadi nafte dhuftuu irraa gammannee jedhe namni duumessa kiyyan gammadin jedhe waanni arroobullee nan gammadu jedhe roobi misaa arroobullee nan gammadu jedhe arroobillee nama duumessa gammadi arroobullee nan gammadu jedhe amma ammoo nami addaa ammaa tana mani kun mana oromiyyaa jedhe hadda nama oromiyyaatti Oromoo gale jedhee hin gammadin inni nu nama bilisummaa jibbe nami kanan gammadin nami hadda waajira keenya kanan gammadin inni nu nama hafe haa jennuuti. Kaan yoo irraa deebine dhiifamallee nuu godha warri kalee qabsoottan. Aka aga tentena ka beta awen callalo la mati kan roji sani aka mona godana fa aka manguddo tenna tufa aka na kaso tani biya tensina der dura galati si haga uje aka na amalle la mesitu abiyu fat alamman fat wani amma hadda man tansi mannabi gurbaken nagesa Oddoo duubee kan wanni simanneefi warra kanan nuufit simachiise warri kun dura haa jiraatu jedhaan namni yoo beektaa ka ifiin faarsiin ka ormaa jallaan faarsan namni atu waan fedhallee ta'e seeraan gaafatan namni galchee ana dulaa duubee kabajaa kan narra ka'e waan amtuu hojjare na guddise warra kana dura warri ko haa jiraatu jedhaan nama beektaa tadarte gammadetti tatti deemullee gammadaa fi tanaaf dubbate dhiifama naa godha. Galatoomaa jennaan wala sanillee jiraadhaallee gosaan dura nuu bulaa jennee itti eebbinnallee. Akkana amma immoo lamni warri qabsoottan ka akka birree roobaa ka akka hajii guddaa ka akka eenyu ushoo siguufaa maanguddooti ka akka suleeman faa warra kana waliin jira warri ka akka Kadir Bartuu faa warra kana waliin dhunne warri kuni mee birree roobaa ol ka'i ol naaf hin dhalanne qabsoo ta'e yaa wanni ati cabdee kana hojjetu naaf hin dhalanne kana kun hoggoro kun argi ilaali naaf hin dhalanne wanni ani qaafa akka harraagessaa kookkisee isitti waan hin beektan guji akka harraagessi waan tu'e kookkisee itti waan qabsoo tana kookkisee ani dhaabatu kun isitti waan fokko malee dubbadhalle seera malee dubbadhalle nami ana itti waan dhufu gujii keessa mundatu asin ana qaanyessa haa taatu tawaanneefi taana kunoo galmaa oromiyyaa jedhan dura galatu waaqatu ilma barsiifadhe qabu ka baratetti kana nuu tolche dura galatu waaqa gawaa ifi barsiifanne duu ilma barsiifa anashuun anan biyya bulchan jenne biyyitu ifi bulchitu bulchaasanti tana dura galatu waaqa gawu harkanaa dura qabadha waaqa okkoffaa duuba waan jedhu afaan gabaaboo dubbadhaa dhiifamanallee godha mammaasa malee an dubbiin beeku namatti atoo dalagu dibbee dhahee duuba dalaga duuba dibbee jaarii dalaga afaan keenuu beektaniiyyu ana keessa wallaale malee isi jedhaa guddatti keessa kana wallaale malee biyya beektan duuba
Atoo dibbee jaarii dalaguu dulloome. Horiillee horatee dulloome. Kana duuba guyyaa kaanii fayyaa dhabe warra horate. Fayyaa dhannaan ciine. Gochitti baatee dhutte abbo si sodaanne amma dhaamadhu jedhanii amma ganna kiyya amma isinii dhaamaa jira. Wanni isinii dhaamuuf akka nama mammaasaa isinii dhaamu. Kana si sodaanne dhaamadhu jedhanii maarree dhugaa jettanii allee if yaade hin dhaamadhaayi. Ilmaan tiyya wannummaan badelleen baddu dibbee hangannatti dhabe sun callaa isin irratti hin badini dibbee beektaa akka dhabantuun. Wannummaan badelleen baddu wanni hangannatti dhabe ilmaas barsiisatuu dhabe amma itti taphatuu jirtanii itti taphatuu jirtanii itti taphatinaa ilaan dhagartanii miidhaffadhaa ifi wal bulchaa biyyallee bulchaa nama dhugaa qabullee dubbisaa nama akka qabullee wal ulfeessaa aangoo walii hin tuffatinaa walirra gargaaraa wanni isin dhaamu waan gannatti dhabe isinuun beektan hin horanne gannatti dhabe kana callaa ittiin taphatinaa jedhee isinii dhaama galatoomaa ani jiraadhaa waan dhibeellee isin jedhu abbaa takkallee isin buufa mana isin yaarreetta makiina isin hin leeyta makiina sallee namni mana sallee hin haalu fadullee waan bada naa kennu waa wajjin naa kennu Osman eega sallee makiina sallee Osman isin eega dhama mootummaa waradhe mootummaa suutuma deemtee namaa dhufe sallee eega ammallee ilmaan guddoo Kakalees biyyaa jettee baatee itti jirte ilmi irraa dhufe callaa mootuma eegaa argattan to'adhaa isinii jedhaan nagayaan naa Welcome this Saturday. Orang tua bumi, bukan batu asai. Ini mufkoli, kisah macam majeli ada. Bagaimana ambil litran, bagaimana waktu dia ambil litran.